harkafuuni ashama jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa hayyoyaa anaa dhufuu nageenya keenya bakka jirtanitti isina dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoowwan akkaan barbaachistoota kan amanuufuu ulfaatu kan guyyaadhaan dhaqqabdee qabannee isiniif dhihannee jira. Odeeffannoo keenya gaggabaabsinee gurra isin buusna isinis hamma xumuraa dhageeffadha akkasuma laayikii sheerii hiriyoota keessaniif godhuu hin dagatina gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina isinis hamma xumuraa nu faana tura namoonnis jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru media ta'a isiniin jenna yaada yoo qabaattan koomentiidhaan nuuf kennaa gara odeeffannoo keenya isin dabarsinaa odeeffannoon keenyas kunooti. Imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaa jiru caasaa haaraa naannoo Somaalee lafa Oromiyaa irratti labsitee deeggaree kaleessa ibsa baasee har'as ibsa sirreeffamaa jedhee baaseen dogongora biraatiin gadi bahee jira. Imbaasichi kaleessa lafa Oromiyaa kan ta'e aanaa gurraa dhaamolee lafa naannoo Somaalee fakkeessuun kan naannoo Somaalee godina gurraa dhaamolee jedhee moggaafate deeggaree ibsa erga baasee booda kaleessa deebisee har'a immoo gurraa dhaamolee kan Oromiyaa keessa jiru gartokkee akka waan naannoo Somaalee keessa jirutti ibsuun sirreeffama jedhee ibsa qabatee gadi bahee gurraa dhaamolee guutuutti lafa Oromiyaa ta'e otoo jiru imbaasiin Itoophiyaa dubbii waliin dhahuu fi burjaajii uumuu kanatti bobba'uu isaatiin cimsee balaaleffamaa jira. Naannoo Somaalee kiiloomeetira 20 caalaa aanaa gurraa dhaamolee seenuun jiraattota buqqisee lafa qabachuun jiraattonni himatu. Magaalaa Haroo Dibbee jedhamtu kan daangaa naannoo Somaalee irraa akka fagaattee jirtu teessoo godina gurraa dhaamolee jedhee caasaa haaraatiin akka labsite jiru miidiyaan dhagahee jira. Magaalaa Dirree Dawaa keessatti poolisoota naannoo Somaaleetiin kan ajjeefamte dubartiin Ulfaannaa Ziyaad haqni ishee mirkanaa'uu akka qabu jiraattonni gaafatan jiraattonni yaada isaanii kennaniin dhimmi Ziyaad kan haqaa fi olaantummaan seeraa ittiin madaalamu ta'uu qaba ture jedhan. Qaamni mootummaa yakka hamaa dubartii ulfaa fi haadha daa'immanii ajjeesuun raawwatu hordofee tarkaanfii seeraa fudhachuu otoo qabu olaantummaa seeraa mirkaneessuu hanqachuu himaniiru. Ziyaad ulfaa ji'a ja'a fi haadha daa'imman lamaa akka turte jiraattonni himan. Humnoonni naannoo Somaalee daangaa ce'anii dhufanii magaalaa keessatti dhukaasa bananii lubbuu dabarsuu jiraattonni magaalaa Dirree Dawaa dubbatanii jiru. Kun yakka ifaa fi qaama yakka kana raawwate sirri itti gaafatama gochuu akka qabu eeran garuu bulchiinsi magaalaa fi caasaan isaa garaagarummaa siyaasaa sodaa garee fi dantaa dhuunfaa irratti hundaa'uun dhimmicha ukkaamsuu tattaaffii bal'aa godha jechuun komatan. Bulchiinsi magaalaa Dirree Dawaa haqannaa siyaa yoon baasne garee yakka kana raawwate dura dhaabbachuutu dhufa jedhanii sodaatan kan jedhan jiraattonni kanaaf dhimmichi kufuu seeraa osoo hin taane kufaatii siyaasaati jedhan. Humni nageenyaa naannoo Somaalee yakka kana keessatti hirmaachuu ifa ta'uu eeran garuu bulchiinsi magaalaa humna kana to'achuu osoo hin feene walitti dhufeenya siyaasaa dhokataa waliin qabaachuun dhimma yakka kana raawwatame cadhise jedhanii jiraattonni komatan. Dhimmi dantaa fi faayidaa gareewwan dhuunfaas akka jiru jiraattonni dubbatan. Dirree Dawaa keessatti abbootiin qabeenyaa fi gareewwan siyaasaa haqa dhugaa akka hin mul'anne godhaa jiru jedhanii jiru. Adeemsi kun uummata magaalaa Dirree Dawaa biratti dallansuu uumuu jiraattonni yaada isaanii kennan dubbatanii. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa ammas odeeffannoon keenya itti fufee jira. Gara odeeffannoo keenya itti aanu isin dabarsinaa isinis laayikii sheerii tuquu hin dagatinaa yaada qabatan gara koomentiitiin nuuf kennaa. Odeeffannoon keenya itti aanu akkas jetti. Godina Harargee bahaa aanaa Baabileetti mootummaan naannoo Somaalee lafa kiiloomeetira 60 darbee dhufee uummata qubsiisee magaalaa ijaarrate jedhan jiraattonni akka jiraattonni yaada isaanii kennanitti dubbii jabduutu harkaan qaba akkuma bara wayyaanee abdii illee godhee tureetu ammas itti fufee jedhan. Naannoo Oromiyaa keessa kiiloomeetira 60 seenanii magaalaa Baabilee irraa gama kibbaatiin kiiloomeetira 8 irratti uummata fidanii qubsiisanii jiru jedhan. Tooftaan mootummaa naannoo Somaalee fageenya dheeraa darbanii uummata qubsiisuun qubsuma ijaaruu lafa qabannaa sana duuba jiru bira darbanii dhufanii immoo ergasii kan ofii taasifachuu akka ta'e himaniiru. Aanaa Baabilee gala kiiloomeetira 60 kana keessa galanii qabatanii waggaa 8 asitti akka ta'es jiraattonni dubbatanii jiru. Daangaan naannoo Oromiyaa fi Somaalee gara Baalee aanaa gurraa dhaamoleetiin hangaarsuu hongoolaa jedhama jedhan maanguddoonni argaa dhageetti. Bulchiinsa mootummaa Dargii keessa daangaan dhaabbata Oromiyaa fi naannoo Somaalee dheedaa hangaasaa hongoolaa ta'uu kan himan maanguddoonni OMN dubbisee erga sirni Adawaa dhufee daangaan Oromiyaa sararamee hangaasuu hongoolaa daangaa dhaabbate ta'ee sararamee jira jedhan. Haa ta'u malee mootummaan naannoo Somaalee hidhannoo sirna Adawaa hidhachiisee fayyadamuun uummata Oromoo buqqisee uummata isaa qubsiisee ture jedhu. Hangaasuu hongoolaa magaalaa Haroo Dibbee kan amma Somaaleen godina Haaraa irratti hundeessite kan kiiloomeetira 150 fagaatee kan jedhan maanguddoonni argaa dhageetti. Somaaleen waggaa 40 gaditti aanaa gurraa dhaamolee qofa irraa lafa kiiloomeetira 150 gahuu fudhattee jedhu.
jedhan. Manguddoonni kunniin uummata daangaa isaatiif yoo falmatan bulchiinsi Oromiyaa dhowwaa turuu kan kaasan manguddoonni daangaa Oromiyaa sammuu keessatti mootummaa naannoo Oromiyaa gahee qabaa jechuudhaan komatan. Manguddoonni aanaa gurraa dhaamolee waraanni saamichaa buqqaatii fi qubsuma seeraan alaa waggoota 30 oliif isaan irratti raawwatamaa turu dubbatanii jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ammaas odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Odeeffannoon keenya itti aanu odeeffannoo of eeggannooti. Innis maali kan jedhu akka taanutti qindeessee qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Isinis laayikii sheerii tuquu hin dagatinaa. Yaada qubatan koomantiidhaan nuuf barreessaa. Odeeffannoon keenya of eeggannoo akkana jetti. Kaabineen nama tokko yoo fedhan argate nama tokko humna waraanaatti akka ergu qajeelfamni gubbaarra itti darbee jira. Yoo fedhan dhabee dargaggeessa humnaan qabuun dirqamaan akka qabee dhiheessu gubbaarra qajeelfamni kaabinoota gandaarra haga gubbaa irratti itti kennama jira. Qajeelfamni darbee kun akka Oromiyaa waliigalaatti yoo sana gochuu baatan milishoonni kaabinoonni waraana deemtu kan jedhudha. Dirqamni itti laatame. Kanaafuu dargaggoonni fi abbootiin maatii kamu akka of eeggatan odeeffannoo kana qilleensarra nu oolcha jechuudhaan inboxidhaan nuuf erganii jiru. Nutis jabaa isinitti jennee jirra. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaawwee Qaabee gandaa Shimee jedhamu keessatti waraanni Biltsiginnaa nama ogummaan isaa nama yaalu ta'e yookaan nama ogeessa fayyaa ta'e waggaa tokko dura ogeessa fayyaa ta'uudhaan eebbifamee uummata isaa osoo tajaajilaa jiru ati abaaho yaalta jechuudhaan waraanni mootummaa yakkaan ajjeesuudhaan awwaalcha dhorgatanii reeffa isaa bineensa nyaachisanii jiru. Nama kana maqaa isaa nu biraan gahuu hin dandeenye garuu suuraa isaa nu biraan gahanii jiru. Suuraan inni nu biraan gahe YouTube waan nu dhorguuf kanaaf isin biraan gahuu hin dandeenye. Kun oduu gaddisiisaa keenya. Paartiin kophaa kophaatti socho'aa turan har'a bakka walitti qabduun boordii filannoo biyyoolessaa Maaleetii Warqa Haayiluu argamteetti yaa'ii gaggeessaa jiru. Ulaagaa walitti makamuuf isaan dandeessu guutuu fi haala mijataa uumuufis waggaa tokko oliif qophaa'aa akka turan himamee jira. Paartiin kophaa kophaatti fiigaa turan 11 walitti makamuun paartii tokko uumuu isaanii miidiyaan biyyattii gabaasee jira. Walitti qabduun boordii biyyoolessaa Itoophiyaa Maaleetii Warqa Haayiluu yaa'icha irratti akka dubbatanitti paartiin siyaasaa garaagarummaa isaanii dhiphisuun qajeeltoo wal kabajaan tokko ta'uun isaanii kan galateeffachiisudha jedhan. Gamtichi fakkeenya guddaa abdii nagaa fi dimokiraasii ta'uus dubbatanii jiru. Boordiin filannoo seeraa fi sirna jiru hordofuun deeggarsa barbaachisu kennuu fi qophii akka ta'us ibsanii jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaa har'aarraa waa hedduu akka baratan waa hedduu akka hubatan abdii qabna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe godhan subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya. Kun Jiruu Miidiyaadha. Jiruu Miidiyaan kaayyoon isaa sagalee uummataa ta'uudha. Sagalee uummataa ta'uuf immoo mudhiisaa hidhatee waan ka'ee jiruuf isinis like fi share akkasuma namoonni subscribe godhuudhaan jajjabeessuudha. Miidiyaa Oromoo guddisuun wal guddisuun barbaachisaadha waan ta'eef wal malee hin qabnu. Ormi nuti kolfa ormi nu quba nuti qaba nuti immoo yoo wal hin jajjabeessine wal ergisne ormi mataa nu qabu deema waan ta'eef nuti walii fi nu waliif immoo gaachana isiniin jedha. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.